beekumsaa fi jaalalaan. Beekumsaa fi jaalalaan biyya keenya gara fuulduraatti ni deemsifna kan jedhu irratti kan qophaa'e konfiraansii afuuraa guddaan adoolessa 21 2011 yookaan juulaay 28 2019 qopheessine yommuu isin affeerru gammachuu guddaatu nutti dhageessisaa jira. Lead Star International Ministry kanumaa eessatti? Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee galma Barkumeetti. Tajaajiltoonni nama Waaqayyoo Luba Dr. Gammachiis Dastaa fi keessummoota biyyoota garaagaraa irraa dhufan waliin tajaajilni ni kennama. Hiikat jaallatus jibbus ganama sa'aatii 12tti aduun inuma baati. Nama barbaacha biyya barbaacha hin adeemtu barri si fuuldura jiru bara atumti mataan keetti raajii dubbattu ta'a. Raajii barbaachuudhaaf hin joorinaa hin rakkatinaa raajiin takka dubbatameera takka dhufeera Iyesuus Kiristoos raajeera. Faarfattoonni gartuu fi leexaan faarfatan hedduun sagantaa kanarratti ni tajaajilu. Beekumsaa fi jaalalaan adoolessa 21 bara 2011 yookaas juulaay 28 bara 2019 galma Barkumeetti saajaaf walakkaatti wal arginu. Hundumti keessan affeeramtaniittu. Beekumsaa fi jaalalaan bara haaraatti haa deemnu. Lead Star International Ministry. Baay'ee kan jaallatamtaniif kan kabajamtan daawwattootaaf dhaggeeffattoota televezyiinii keenya gaafa Juulaay 28 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yookiin immoo Hamlee 21 akka lakkoofsa biyya kanaatti galma Barkumeetti hundumti keenya argamnee akka walii wajjiniin waaqeffannu akka walii wajjiniin dubbii Waaqayyoo dhaggeeffannu ergaa Waaqayyoo bara haaraadhaaf qabu walii wajjiniin akka simannuun waamicha isiniif godha. Tajaajilli keenya Lead Star International Ministry, Lead Star Theological College fi akkasumas immoo televezyiinii mo'aa faarfattoota adda addaa afaan adda addaatiin naannoo adda addaa irraa dhufaniin walii wajjiniin hin waaqeffanna. Isa duwwaa miti dubbii Waaqayyoo isa qulqulluun dhaggeeffanna. Waaqayyo bara dhufuuf maal jedha isa jedhu achitti argamne afuura tokkorraa eebba tokkorraa dibata tokkorraa walii wajjiniin hirmaanna. Kana booddee beekuma irratti ogummaa irratti hundoofne jaalalaan boqonnaa isa haaraatti walii wajjiniin akka ceenuuf waamichan isinii gochuu barbaada. Waaqayyo isinii haa eebbisu. Gaafa Juulaay 28 sanbata guddaadha yookiin immoo adoolessa 21 akka lakkoofsa biyya kanaatti sa'a 6 walakkaa yookiin immoo sa'aatii laaqanaa booddee sa'aatii 12 walakkaadhaa kaafnee walii wajjiniin waaqeffachuu jalqabna galma Barkumeetti. Waaqeffannaa guddaa, ayyaana guddaa, dhangaa guddaa Waaqayyo nuuf qopheesse. Dhuftanii akka walii wajjiniin hirmaannufan waamicha isiniif godha. Gooftaa Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Wal argeen galma Barkumeetti adoolessa 21 sa'aatii 6 walakkaa sa'aatii laaqanaarraa kaasee sanbata guddaa yeroo itti Waaqayyoon sabni keenya wal ga'ee galateeffatu ergaa Waaqayyoo waaqarraa dhaggeeffatu tokkummaadhaan sabootaaf sablammoota hundumaa wajjiniin walii wajjiniin boqonnaa haaraatti kan itti walii wajjiniin ceenu Lead Star International Ministryin qopheessee isin eegaa jira. Achirratti akka wal arginuuf waamichan isiniif godha. Gooftaa Yesuus isin haa eebbisu. Nagaan Waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u.